Yes or no question. At opinion bakbuut mo Oromoo bakbuuta. Maal jechuudha kun? Khallamaan keessa fila partii filosoofisaa gargara kiree fudhatte imta tallee tataan jechuun fakkeenyaa fi fakkeenyaa fi akkamitti exclusive ta'a? Reefa amma katettetti partii sana akka partiitti waan keessan qopheeffatan uummata gurgurtan. Bakka bu'ummaa jechuun maal jechuudha isiin adeemsite? Bakka bu'ummaa jechuun nama uummati filate bakka fi buufati. Isaan ammoo uummati san hin filan. Jechuun ODP bakka buutama Oromoo maal gaafattare kan? Jechuun kiyyini kan keessaa taa'ame. Maal jechuudha? Gize iddoo asirratti follow up question dhibii waan qabu fakkeenyaaf asini yoo dhimmi wanni dhimmi Oromoo ilaallata gize react gootu kan comment gootu dhaga'een beeku. Maal jechuudha? Jechuun kiyyin fakkeenya gize Oromoo keessa lafa Oromoo keessatti namni du'ee waa miidhamanii waa ta'anii aggressively gize atini qortee barreessite waan kan mormit fan argeen yoo ammoo qondaalii mootummaa tokko gize iddoo saayidii qabattee waan barreessitu waan argeen Facebook tan follow tolchi fakkeenya si kaasuu danda'a. Yeroo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa abbaa Shimallis Abdiisaa Harmaa waa dubbatanii pirezidaantii likk naachoo itti afaan Itoophiyaa kanaan waa qortee turte. Gize dubbii wayaa balamu simee rakkaatelle gize difan dugootin dhageenna irda deebiin muummichi ministeera Abiy Ahmadis namoota gargaara ODP keessa gize atini jaalowwan kan keewwanne ittiin dhageen rakkoo ammoo naannoo Oromiyaa fuula gargaraa taat fakkeenyaaf Guyyoo fudhannam 400 wayidduu jira taksii react gootin dhageenye gareen adda addaa uummata Oromoo irratti har'aaf jechootin barbaachisu khabar wayyaaneetu jedhamnoo jedhanii dhageenna takk react hin goon kanaaf uummata Oromoo moo ODP jedhees gaafate. Amma bakka sanitti addaan baasanii dubbii ilaaluun achi keessa beeku wajjira. Daba jira. Akkasi ilaalanii Oromoo moo eenyuun jedhan. ODP onneedhaan kun akka yaadatitti wanni inni qabatee deemu akka nama nuttis akka immoo barreeffamee lafa jiruttis uummata Oromootiif maaliin godhaa akkamittiin godhaa akka jedhee qabatee jiru. ODP bakka bu'uu jechuuni miseensa ODP ta'uu jechuuni tootaalii Oromoo dhiisuudha akka jedhee yaaduu jiraatu. Kun cubbu jechuudha daba. Gaafa dhumaati Oromoon nu filatettanii yaaddu akkamitti ilaaltu? Abdii qabdu guutuu jechuun filannoo 2020 injifannettanii full confidence taatu. Maal jechuudha amma gaafiin akkana? Gaafiin akkanaa bee ofiifuu nu filatettanii yaaddu jechuun maal jechuudha? Nu filatu inni akkamitti itti deemu? Nu filatu inni ka yaannu? Sagantaa maa bafan? Eega nu filatu inni ka yaannu maaliif yaani qophii filannoo goonu? Jechuun sun bar jalqabu marraa akka yaadamni isa dogoggora yaadamni akkana nu filataa himmoonnaa nu qofa miti bar namuu moodhaa na filataa jedhetti dorgomu nu qofa doon ta'in namummaan beeziin isaa Oromoo keessa illee ta'in gaafa sagantaa isaa baasee dhaqu akkas nu immoo Oromoodhaaf wanni nu qabannee jiru agammaatittis hanqina qabnu wajjinu rakkina dogoggora uumna wajjinu laallee wanni nu Oromoof goon Oromoon san laalee waan ammas harka qabnu Oromoon laalee itti mannee namuu wajjinuu dorgomne himmoonnee qabsoo goone.